أهون وني غير ركوبة بقى دم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Gaaffiin qaba baba. أيه. Gaaffiin kiyya amma akka shari'aa Islaamaatti namni dubartiin tokko harka fuutee dubbisuu dandeessu hanga nama 13tti jedhanii lakkaa'anii jiran ni garuu hunda irraan beeku. Nagaa maami. maal jette? Akkama shari'aan Islaamaa rahima muruunii dhorkaadha. Rahima ofii maxxanfachuutu dirqamaa jedhama. Amma aniin kun niqaaba hidhadhee yoon ka'ee mana eessummaan kootiin ilmoo eessuma kootii fakkeenyaaf kan dhiiraa kan fuudhee jiru yoon ka'ee kan ziyaaruuf dhaqu ta'e inni harka na fuuchuun gatii shari'aa Islaamaatiin dhorkaa ta'ennaan haadha manaa isaa yoon dubbisee kan dhiisu ta'e namni biyya keenya sirriitti waan gatii shari'aa Islaamaarraa quba hin dhabneennaan ni dallana. Kana keessatti maaltu narra jira? Mee fira haadha kiyyaa keessaa kan abbaa kiyyaa keessaa hangamni barbaadee itti deemee rahima kana fufee warra immoo yoo harka na fuute malee ati fira kiyyaa oomiti ija kootti hin bayinii namaan jedhu kanaan mee akkam gochuu danda'a jechuu barbaade kan gaafa. Ni dallananii dhageeffadhu. Ni dallananii maa gidaaraan hin tumne. Wanni gartee jiru shari'aa Islaamaati. Eessuma kee ziyaaruu dandeessa harka si fuudha eessuma keeti. Ilmaan eessuma keeti immoo si fuudhu waan danda'aniif dhiira isaanii harkan fuutu. Ilmaan eessuma kiyyaa. Ilmaan eessuma keetii harka fuudhuu hin dandeessu dhageeffadhu waan sin jedhu dhageeffadhu. Dhageeffadhu waan sin jedhu. Fidhattee miti. Ilmaan eessuma keetii tokko harka fuudhuu hin dandeessu. Si fuudhuu danda'anii jechuudha. Sigala dhiira gartee isaa ilmaan isaa fuudhuu hin dandeessu harka. Jaartii isaanii dubbisuu dandeessaa obboleeyyan gartee ilmaan eessuma keetii dubartii yoo taate itti maramtee onni hatta dhiira isaanii harka fuudhuun dhorka mamnu'a shari'a haraami hattaan aaranii mee fedhan aaranii rabbiin si dallanuurra isaan dallanuurra hoyi ilmaan adeerran keetiitis akkasumatti dhiira isaanii harka fuudhuun ta'u si fuudhuu danda'anii akkasi. Sana beekeetiin jira sheeka fakkeenyaaf amma yoon ka'ee kan firooma isaanii barbaachaaf jecha warra isaanii dubbisee kan isaan lagadhu ta'e ana mana lagadha akka mataa kiyyaatti darri immoo fira maalii tufsaa harka yuunuun fuutu mana keenyas hin dhufinii firooma keenyas hin kufinii kan jedhamtu jirani yoon jara kana dhiisi maal qabaa akka shari'aa Islaamaatti jechuu barbaadee kan eessuma koo amanan dubbisan annaqaanan firooma isaanaan fufa jechuudha. Akkasumas obboleessa abbaa kiyyaa akkasuma ilmaan jaraa kana yoonni cimaa rakkoo qaba warran harka fuudhee dubbisuu hin dandeenye warra shari'aa Islaamaarraa hin beekne yoo namni dhiises waan biraatti kan fudhatan shari'aadha kan hin jenne kana yoon ofirraa dhiise yoo jechuu barbaade kan. Ifirraa dhiise yeettu akkam baanta? Fakkeenyaaf akka naannootti jira miti namni qopheeffatteetii wal bira dhaqee wal dubbiseetii walii wajjiniin taa'ee nyaatee dhugee ni gala akkuma ziyaaraatti jechuudha. Amma gaafa akkasitti dhaqxee kan ziyaartu ta'e warra anaaf ajnabii kana harkan fuudha warreetti jira qofa dubbisee kan dhiisa. Jarri immoo maa harka nuun fuunee isiinoo ilmoo obboleettii adadaa keenyaati maaf harka nuun fuunee jedhu. Isin na fuuchuu dandeessa waan ta'eef isin fuuchuu hin danda'u akka shari'aa Islaamaatti warreetti keessan malee jedhee kanarraa lagadha. Jarri immoo erga kan harka nu fuutee nun dubbisne taate maal hojjaa mana keenya dhuftee firooma keenya barbaadaa jedhu. Firummaa eenaaf gala. Firummaa keessan niin barbaadaa isiniin dubbisaa walaakin immoo harka isiniin fuudhu isin fira kiyyaa isin rahima kiyyaa harka galatu maaliif laa xaa'ata limakluuqin fi maasiyatil khaaliq wanni kun ayyaja rabbiiti waan rabbiin dabarse. Rabbiin sirraa jaalachuurra caala firri keessi dallanu rabbiin si dallanee firri keessirraa jaalachuu fi firri keessirraa jaalatee rabbiin si dallanu kamirra feetate. Kan rabbiin fedhaan kan jiraan fedhu. Bakka akkas dhumatti hangasuma haqa rabbii dura fakkeenya haqa haadha abbaatii fi haqa rabbii kamtu dura haqa rabbii dura si galee
haqa rabbii dura rabbii tokkicha gabbaru yoo ayyoon te rabbii kafriyatte abbaan kee rabbii kafri yoo siin jee taati hin taatu haqni rabbiitii fi haqni haadha abbaa keetii wayita wal bira dhufe haqa rabbii dura caala haqa rabbii caala sigale haqni haadha abbaa achitti lafatti hafaa jechuudha akkas jechuudha akkas tamni hin jiru. Gaaffii lammaffaa dabalachuu nan danda'a. Dabalat. Yeroo yaa jumaanii azaan tokkoffaa kan azaan kan namni masjida deeme kan lammaffaa kan ta'e utuu iqaam salaatanii masjida inni tokko kan manatti salaatuu ni dandeessi moo akkamii? Yeroo hedduu kana dhaga'u hamma jumaadhaa salaatamee bahamutti mana salaatuun dandeessu jedhama. Hadiisa wanti sabate jira laata? Aha, guyyaa jummaa hanga khutbaan godhamee azaanamee khutbaan godhamee salaatanii hanga ba'anii dubartiin mana jirtu salaatuun dandeessu jedhanii wanni kun hangam takka dhugaadha akkasii gaafinte? Akkasii? Akkas naam. Akkama ofirraa jaan warra hadiisa qabnee jaa. Azaanni azaanamnaan khutbaa irratti ol baanaan azaanni jimmaadhaaf ka khutbaatti ol ba'uuf azaannaan ati salaatu dandeessa. Hanqa isaan salaata irraa ba'an hin salaatiin wanni jaamaan jiru. Azaannaan ati rakaa afran kee salaatu dandeessa zuurii ta'e. Akkas yooti. Yerootti deemte bashuruuta salaataa irraa yeroon geenyaan azaanni azaanamnaan salaatu ati. Ayya jazaakallahu khairan. Rabbiin umurii keessan nuuf adeere. Amin. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Sheikh Ibrahim gaa. Ayya. Dubartiin tokko tahee dhiirri tokkos yoo fakkeenyaaf yoo wal giddaa qabaatan wal fuunee wal dhiisnaa fakkeenyaaf yoo waliin jedhanii boodani kaan sunitti haama waan ta'u namaa wal mormanii akkami wal fuunee wal dhiifnaa sababa wahii irratti yoo wal didanii fakkeenyaaf yookaan sargii faa dhihaatee warri waan hunda godheeraa ta'as hedduu yoo wal lolanii wal dhiisnafaa waliin jedhan. Mee sirrumatti odeessi mee sirritti himime waan kana dabaas sirritti. Dhiirri tokko dubartii tokko fuudhee dhiisa yoo jedheeni waan san booda fuudhee nikaa hidhatee ka'ee yoo gadhiisuu dhabe nikaa sun sirriimoo sirriimoo. Si fuudhee si gadhiisaa akkam amma nama tokkootu intala takkaan amma si fuudheetiin booda si gallakkisa jaani akkas jechuu keeti. Adda baasee mee dubbitana jalatti? Yoo akkasi. Yoo akkasi nikaa suniin tahama waan ta'u. Akkamitti namni si fuudhee si gallakkisa jaan? Guyyaa sadii fuudhee gallakkisuu deema moo? Ji'a tokkoof fuudhee gallakkisuu deema moo? Adda baas. Okay. Mucaadaa siyaasuu jaarsaan akka wal loltee turte osoo wal hin fuudhin dura wal loltee turte. Odoo wal hin fuudhin dura jaarsaa wal loltee turte. Mee dhaabbadhu. Odoo wal hin fuudhin dura jaarsaa wal lolte mee us. Osoo wal hin fuudhin dura Fireendi jiika jaarsaami. Wal jaalatan fireendummaa hojii deemanii odoo nikaa waliin godhate wal lolan jiika. Akkas jiika. Walumanii waliin jedhan. Akkasii mire egaa odoo nikaa waliin godhatin fireendi wal jala odoo deemta warra magaalaa sun. Jiika saka jollotti. Nikaan isaanii baaqila saamu sirrii ta'a. Booda yoo kan waliin dhiisnite. Baraane dubbiin teenuu galuutu hin jirtu. Jarri kun fireendummaa hojii jiran oduma fireendummaa hojii jiraniiti wal lolan. Wal lolanii an booda si fuudhee si dhiisa jeemmoo maali dabar dubbiin nu galuutu hin jirtu kam jennee si deebifna. Ishee kan jette wal fuunee sargiin koo dhihaatee jira guyyaan boruu heerumaa sanumaa maatii koona abaaraa malees walumaan hin jiraadhu jettee aartee san booda na dhiista jettee inni immoo waan akkasii hin jedhamu jedhee yeroo sanii fi san booda nikaasa wal godhan.
wal godhatanii boodan yoo nikaan kun yoo rakkoo qabaa jettee ishiin nama ammoo rakkoo qabamoo maalii jettee gaafatte. Odoo waliin fuudhin wal fuunee wal gallakkifnaa waliin jaan akkas jechuu keeti. Gaafiin kee gabaabaa kan akka walii galaatti isin gaafachi jira ishee isin galee. Gaafiin kee gabaabaa inni hin jenneen dubartiin tokko na fuutee ganna lakkiftaa aartee na fuutee ganna lakkiftaa hojjetteen dhiira tokko inni nikaan harka dhiiraa jira na fuutee ganna lakkifte jetteen fuudhee gadi hin lakkifte. Nikaan harka kiyya jira karaa gabaabaa akkana gaafa dure akkana gaafa dhumatte gaafiin akkanuma kalaas. Na dhaggeeffadhu bakka tana biran kun nebar dubbiin durumaanuu reefu sila akkasii gaafachuu qabda. Dubartiin takka na fuuteen na gallakkiftaa jechuun dandeessu. Hin dandeessu. Waan hin taane baaxil jechuu. Si galee? Sadaabbadhu kaa. Obsi kaa baate deebisuutti hin jira. Amma nikaan kee jecha amma jette kanaaf nikaan kee ta'uu naan jedhani je. Yaa Rabbi. Haa fixadhu mee fixatte? Laal waan isin jedhu isiin na fuuteen na gadhiifte jechuu hin dandeessu. Waan shari'aa keessa hin jirre. Inni fuudhee si galee haya wayii jeeni haya jechuunis hin ta'u. Haya yoo jeen dhaggeeffadhu mee obsi kaa baate. Haya yoo jeen baaxil hin ta'u. Inni Useen nikaa godhate gadi lakkifnee waliin jiranii isiin gartee waan baaxil dhara yattee fudhataman qabu wanni si. Kalas nikaan waa takka rakkoon qabu yoo inni haya jee immoo hin ta'u wanni akkasii. Hangasuma deebisaa. Kalas. Jenneen. Yaa deemu. Lammata Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Funyaan qabate. Waalaikumsalam warahmatullah. Karakoo qabdan funyaanuma qabadha wanni ija waa gaafadha gaafii hin dandeenye. Haya dhiyaadhu maal jette? Sheekh rakkoon gaafna akkami? Nagaa fayyaa alhamdulillah. Sheekh waa'ee haadhaaf abbaa wal caalchisuu kana keessatti mee gaaffii wayii isin gaafadha dheedheeti. Yeroo baay'ee haadha kiyyan irra caalchisa akkeessatti rabbii wayii na gaafata. Akkam caalchisuu mee adda baasa. Maallaqaan caalchiftamoo jaalalaan immoo maal maal? Jechuun amma yeroo hedduu maallaqaanis bilbilee dubbisuudhaanis haa ta'u inni abbaan kiyya kun telefoona illee qabu dawwalee dubbisuunis haa ta'u maallaqa erguufis haa ta'u haadha kiyyan irra anka bakkaba jechuudha. Abbaan kiyya garuu nan ka bakkaba garuu akka haadha kiyyaa kana ilaalu wal caalchisuu kana keessatti maaltu narra jiru? Haadha keetirraa anka bakkabda ajaa'iba. Ayyoon telefoona qabdi abbaan kee telefoona qabu akkasimi anka bakkabdaati. Ayyoo. Abbaa dhiiftee abbaan immoo telefoona qabu. Telefoona waan hin qabne bisa gizuma gizee dubbiftaa namni qacooloo anka bakkabdu ayyooteeti. Abbaan kee waan telefoona hin qabneef kaban kaabee saniin harkatu. Sheekha wantichi keessatti isinii galuu qabu wajjumaan jiru garuuma wanta ni haadha kiyya kanatti ergu kun isaati kiyya iddoo biraa wanti isiin geessitu hin jiru jarumanuma keessatti deebi'a. Abbaan kee bakka biraa geessa. Hunda irratti rakkatu haadha kootii jechuufaniyyuu haadha kiyya kana irra caalchisee gargaara. Abbaan kee bakka biraa geessa waan ati ergitu. Bakka biraa geessuutu hin ta'ini waa'ee mana keessaa kana maaltu rakkatamaa maaltu ana masuulummaan mana keessaa kun ana jechuu wanti inni irraa danda'u tokko hin jiru amma sa'aatii kana keessa jechuudha yeroo danda'u hin godhaa amma sa'aatii dadhabetti immoo isa rakkisu waa'een jireenyi mana keessaa kun jechuu kooti. Isa rakkisu namni mana jireenya keessa rakkatu uummateeti abbaan kee isa rakkisu numa ta'a akkasii. Namni jireenya Sheekha dhugaan jirtu yoo argames nyaachuu yoo dhabes maa dhabames hin jedhanu maan nyaachuu dhabes maan dhuguu dhabes hin jedhanu abbaan koo kuni garuu kan cinqamu haadha kiyya ani immoo kanaaf yeroo hunda isiirra harka qabamee maaltu narra jira kana keessatti. Ala kulli haalli yoo gartee shari'atti as deebine shari'aan dhugaadhaa akka abbaatii fi akka haadhaa
والكتن قون ربي سبحانه وتعالى أكا أدار رجع الجسه ربي نكا أدار رجع الجسوس أتمو أبا خيتيس أيو تيتيس سيقاله أنقدن ديس يتكا الله لفتتا في قدوك أبدا قربا قرتي رسولة تدفع يا رسول الله أين يفين تولو أولا أجين نمينا كان تولو أولوف أين يناني أمك أجين أيو تيت إيغسيو إنان أمك أيو تيت إيغسيو أين ينان أمك أيو تيت إيغسيو إنان أفرفارتي أبا خيتي جين أتي أما نمني أتي أنكبا كبدو رغودا أيو تيت أكسيمي dhugaa dubbachuutti wallahi isii baay'een gargaara gartuu isiinis iddoo geessitu qabdu jireenyi walumaa wajjin waan ta'eef isa jarumatti deebisuu jirti garuu kana maqaa dha'ee maqaa isiitiin isitti ergee yoo namni itti geessuu ta'e illee maqaa isiitiin hidhattee isiin maallaqa baafattu isiidha abbaa kiyya kana immoo yoon erguufi barbaade illee namatti geessitan namaan itti kennaa jedha malee maqaa isaatiin buusee kiyyoon jedhe hin beekullee tattaaffii ammanaaf hin qabu dhaqee yoo fudhates immoo irra caala mana keessatti baasuu caala bakkee kanatti baasuu jaallata. Ati yoo abbaa keetillee akkasumatti ergiteef uummaante ni lolti? Ni loltu waan loltu takkaan hin loltu. Hin loltu ayyee bareeda. Ati immoo waan gootu silaa waan manaati walumaan jiraatanii rakkoon qabu. Abbaan kiyyas yoo naada kiyyaa ergu sheeka abbaan kiyyas yoo naada kiyyaa ergu kana maa ana dhiibtee haadha keetii ergita jedhee takkaan loleen beeku. Hani haquma haadha abbaa wal caalchisuu kana keessatti rakkoo qabdii jedheen si abbaan kee abbaa gaariidha rakkoon qabu isaas dubbisii ummatti ayyootti ergeetiin jiraajii waliin jiraadhaa jiidhuma rakkoon qabu inshallah gidee dubbiftu isaas dubbisii ayyooteetiis dubbisi. Ni beeka sheeka ni beeka akkanitti ergu ni beeka akkanitti ergu maal birriin dhaquus waa bitamuus inuma dhaga'u jira. Abbaa gariitu ani jechuun tarii qalbuma isaa keessa woonatti qir jedhe haqa kana wal caalchisuu keessatti anillee san sodaadhe anilleen abbaa gariitu gizee gartee haadhatti onni jaan isumaaf ergitaa jee gartee namaa fa'a abaaraa akka dubbiin san sirran dhufneef yoo gartee abbaan kee jaalala qabaate ummaata jitti ergu